السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا في جالس توني هردفتوني برسيسار وماف. الحمد لله أنا نجاكوت نجاني في خنجر الله هنك بجادا بكتير تمارس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو راك أنا كيساتي آبي أجايبا آبي هندو مكيسانو اسم فايا دون كبرد اسني دفع. فايدان آبي چارا هما لسه جدوف آبي يرو نمني سنيف بالبلة يرو توكتو كو يرو مشغولا دا يرو هجرة جرتن يو نمني سنيف بالبلة akkaataa bilbila keessan keessi baaftanii nama sanjala itti kaaftanii yoo dhabdan jechuudha. Aappichi jechuudha yeroo namni bilbilatti aloo yeroo jettan ofumaaf bilbili keessan automaatikaalii kaafama jechuudha nama siniif bilbile san jalaa. Achi booda nagaan nama siniif bilbile sanii waliin haasoftan jechuudha sinii galee keessattuu warroonni shamarranii faan jechuudha yeroo mi'a dhittanfaa harka isin yoo bishaan qabaatee kara jawwaala kaaftaniin dhabdan faa jechuudha sinii galee yoo haalli siniif mijaatu dhabe aloo yeroo majettan jechuudha bilbila nagumaan isinii kaasa jechuudha. Wanni kunneen shamarran qofaa miti jechuudha dhiira jee kan faayidu jechuudha. Maaliif namni hundinuu dalagaa qaba jechuudha. Yeroo dalagaa sanitti yoo mashquula taatanii isiniif mijaa'u dhabe haala kanaan bilbila keessan salphumatti yeroo namni isinii bilbile fayyadamuu dandeessan jechuudha isinii galee. Aappichi kana qofaadhaan miti jechuudha waa baay'ee of keessaa qaba waan of keessaa qabu kana tokko tokkoon isin barsiisamma. Egaa daawwattootaan kiyyaa warroon YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha. Barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dandeessanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsa asirratti dabarsan guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san killik itti godhaadha. Achi booda all kajattura kaayadhaadha. Barumsan garraadhaa sin darbe immoo YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Waan isin baradhaadha. Waan gaafii isinitti immoo komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya like share gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gammannuma hanga barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti na faana turaan hordofaatin hin jedhe. Hayyee daawwattootaan kiyyaa aappichi argachuudhaaf pilaastorii keessanii galtanii aappii xiqqaadha jechuudha bakka guddaa isin jalaa hin qabatu. Asirratti jechuudha vaan jettanii barreessan jechuudha. Kinoonni kana yeroo buufattan jechuudha irratti kilikni gootanii achi booda hanga isin eeggattanii achi booda irra ni buuttanii start kilik gootanii ammallee start kilik gootu. Ammallee asirratti kilik gootu ammallee eeyyama kan taniif jechuudha asitti ooni gootan tana ammallee alloo gootu ammallee okay kilik gootu achi booda haala kanaan isiniif bana jechuudha isinii galee amma nu xumurree jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Yeroo namni isin bilbilatti jechuudha yoo isin afaan keessaniin aloo jettan jechuudha bilbilli keessan xawwaali ofiin automaatikaalii nama isin bilbile san jalaa kaafama jechuudha isinii galee. Ammallee as gadi buune immoo asirratti jechuudha yes yoo jettan jechuudha afaan keessanii yes yeroo jettan jechuudha spiikarri nagaan sagaleen isaadhaa ol isiniif kaafama jechuudha isinii galee. Ammallee automaatikaalii xawwaali bilbiluuf yoo barbaadan jechuudha. Sim jettanii yoo barreesse afaan dubbatan jechuudha xawwaali bilbiluma isinitti bilbilam sanitti jechuudha. Ammallee saayilentii ofirraa yookiin saamitii ofirraa yeroo barbaadan jechuudha saayilentii hojjaa jettan nagaan saayilentii ta'a jechuudha. Yoo immoo hin barbaanne gonkumaayyuu bilbila san hin barbaanne buluk yoo jettan jechuudha xawwaali ofiin automaatikaalii nama sanitti bilbila san buluka isinii godha jechuudha. Ammallee yoo jalaa illee kaasuu barbaadan ishismoo ammallee yoo jalaa kaasuu hin barbaanne jechuudha no yoo jettan jechuudha xawwaalii diimaa irratti biizii irratti godha jechuudha isinii galee diimaa irratti bilbilisi cufaa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa akka isinii galee abdiin qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoolee keenya like share gootanii jajjabeessuun dagatinaadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.